Har'amee waa'ee tiinii ilaalla. Tiiniin saayintifiik neemiin isii Opuntika Fiikus Indikaadha. Tiiniin nyaata baadiyyaatti argamu waa hedduudhaaf faayidaa qabdi. Namni immoo hawaasni keenya kan baadiyyaa yookaan namoonni waan kanatti itti dhiyoo jiran faayidaa isii tanaa wallaaluudhaan akka ilaalcha dogongoraa tokkotti ilaalcha badatti fudhatan yookaan miskiinaa waan kana nyaata jedhanii fa'aa ilaalanii tuffatan. Garuu waan hedduu takka waan osoo isaan hin beekin isiniif keessaa qabdu jira. Fakkeenyaaf tiinii tun madda galii amma keessaafuu kiiloonsii magaalaa irratti qarshii 110 fa'aa 20 fa'aa toora kana gurguramti. Madda galiiti. Ammas deebii beeyladaa fakkeenyaaf beeyladaa akka gaalaa, re'ee, loon illee ni nyaatani. Deebii ammas mataa kana fa'aadhaaf foorforii mataan ni miiccatanii san bira kuttee nyaataaf ni oolti. Tiiniin waa hedduu takka faayidaa of keessaa qabdi. Mee har'a bal'inaan ilaalla jechuudha. Vaayitaamin C of keessaa ni qabdi. Vaayitaamin C maaliif nu barbaachisa? Madaa saffisaan akka fayyu ni godha. Madaan teenya jechuudha. Dandeettii ittisa dhibee qaamaa ni cimsa. Fakkeenyaaf qaama keenya keessatti dhukkuba akka kaansarii nurraa ittisa du'aa kaansariitii jechuudha. Ammas vaayitaaminii ija keenya akka sirriitti argu gogaan keenya akka fayyaa qabeessa ta'u ni godha jechuudha. Ammas vaayitaaminiin immoo gogaa fi rifeensi keenya akka sirriitti biqilan ni godha. Fayyaa onneetii ni deeggara jechuudha vaayitaaminiin. Vaayitaamin K lafeen akka jabaattu ni godha. Dhiigni keenya akka sirriitti itituus ni gargaara. Vaayitaamin B1 nyaata humnatti jijjiiruudhaaf ni gargaara. Narbii fi onneen keenya akka gaariitti akka hojjetan ni gargaara. Vaayitaamin B2 guddinaa fi haaromsa seelota qaamaatiif nu fayyada. Gogaa fi ijaaf gaariidha. Vaayitaamin B3 kolesteroolii to'achuudhaaf ni gargaara. Vaayitaamin B6 sammuun keenya akka sirriitti hojjetu ni deeggara. Dhiibbaa dhiigaa uumuu irratti ni hirmaata. Vaayitaamin B9 seelota haaraa uumuuf ni gargaara. Dubartoota ulfaa keessatti guddina daa'imaatiif barbaachisaadha. Mineraalota yookaan albuudotas of keessaa ni qabdi tiiniin tun takka pootaasiyeemii. Pootaasiyeemiin dhiibbaa dhiigaatii fi hojii onnee ni to'ata jechuudha. Faayidaan isaa kaalsheemiin lafee qaama keenyaatiif kan ilkaanii ni jabeessa. Maagniiziyeemiin maashaalee fi narbii akka gaariitti hojjetan ni gargaara. Ayiranii dhiigna keenya akka sirriitti hojjetan nu fayyada jechuudha. Ayiraniin foosforasii lafee fi ilkaan jabeessa. Foosforasiin akkasumatti faayibariinis bullaa'insa nyaataa ni fooyyessa. Bullaa'insa nyaataatiif antiiooksidantii kaansariitiif ni fayyada. Tiiniin walumaa galatti waan dilaa kana of keessaa qabdi jechuudha. Saniifuu namni keenya nyaata miskiinaatii miti tiiniin waan hedduu dilaa kana waan of keessaa qabduuf soorata nyaataatii bilaashitti harkata namni obboleeyyan keenya kanneen akka Shariif Jamaalillee waan kana viidiyoodhaan irratti dalaganii jiranii. Asumaan dhaamsaan isinii dhaamu waan kana itti fayyadamaa. Isin biratti osoo argamtu immoo waan kana dhiistanii hanqina nyaataatiin ijoolleen dhalaaleen namni guddaanis miidhamuu hin qabuun isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.